barbaaddetti ilmoo dhiiraas ta'e ilmoo shamaraa argachuu akka dandeessu saayinsiin ni akeeka. Dhiheessa kana keessatti dhimma kana bal'inaan ilaalla. Chaanaalii keenya subscribe gochuun irraa fayyadamaa. Kabajamtoota keenya akkamitti har'a akkamitti yeroo barbaadde ilmoo barbaadde argachuu akka dandeessu waliin ilaalla. Dhugumatti ilmoo kan namaaf hin muradhu. Garuu immoo saayinsiin sirna wal hormaataa yeroo barbaaddetti ilmoo barbaadde argachuu akka dandeessu akeeka. So akeeka saayinsii sirna wal hormaataa fi genetics takkaahuu sanyii irratti akkamitti yeroo barbaannetti ilmoo dhiiraas ta'e ilmoo shamaraa argachuu akka dandeenyu dhiheessa kana keessatti bifa ta'ee fi salphaa ta'een qabannee isiniif dhiyaadde jirra. Isinis nu faana tura. Akka waliigalatti kaa ilmoon argamuudhaaf sanyiin haadhaa fi abbaa takkaahuu sanyiin dhalaa fi kormaa walitti makamuu qabu. Adeemsa kana keessatti keessumattuu hoosiftoonni sanyiin kormaa fi sanyiin dhalaadhaa gaafa walitti dhufan qabiyyee kiroomozoomii jedhamu qabataniiti kan walitti dhufan. Ilmi namaa guutuun tokko kiroomozoomota 46 qaba. Kiroomozoomota 46 kana keessaa 23 haadha irraa 23 immoo abbaa irraa kan dhufu. Inni kun kan dhufu yeroo ulfi uumamu, yeroo qunnamtiin taasifamu, kun sanyii kormaa keessatti hammatamee dhufa, kun ammoo hanqaaquu bilchaatti keessatti kan hammatamu jechuudha. Jara kanatu walitti dhufee kiroomozoomii kana walitti dhufee ulfi akka uumamu taasisa. Ulfi akka uumamu qofa osoo hin taane dhiira haa ta'u, shamara haa ta'u kan murteessu akkaataa walitti dhufeenya kiroomozoomii saniiti. Egaa kiroomozoomota 23 abbaa irraa dhufan keessatti kiroomozoomii XY jedhamutu jira. Gama kaaniin ammoo hanqaaquun bilchaattee oovarii keessaa baatee ujummoo gadaamessaa keessatti sanyii kormaa eeggattu sun hanqaaquun sun kiroomozoomii X jedhamu of keessaa qabdi jechuudha. Kiroomozoomota kanneen walitti dhufee saala ilmoo murteessa. Abbaan kan gumaachuu kiroomozoomii XY yoo ta'u, haati kan gumaachutu ammoo kiroomozoomii XX jedhamudha. Asumaan sirriitti hubachuu kan qabnu haati yeroo cufa kan gumaachutu kiroomozoomii X yoo ta'u, abbaan qabatee kan dhufu takkaahuu sanyii kormaa keessatti kan argamu kiroomozoomota XY jedhaman kan. Saala ilmoo murteessuu keessattis gumaacha guddaa kan qabu kiroomozoomii XY jedhamu kan abbaa biraa dhufu kan akaakuu lama qabatu kana malee inni haadha biraa sun yeroo cufa X'dha. Haati kan gumaachitu yeroo cufa kiroomozoomii X'ti jechuudha. Fakkeenyaaf haati kiroomozoomii X gumaachitee abbaanis kiroomozoomii X yoo gumaachu taate kiroomozoomonni wal argatan kun XX uumu. Okay? Kiroomozoomota XX ta'u. Kiroomozoomii XX ammoo uumamuu shamaraa agarsiisa. Ilmoon uumamte sun shamara ta'uu isii agarsiisa jechuudha. Shamara taati jechuudha. Gama kaaniin haati yeroo cufa kan gumaachitu X jennee jirra. Haati X gumaachitee abbaan ammoo Y yoo gumaachu taate XY kiroomozoom ta'a. XY kiroomozoom kun immoo ilmoon uumamte ilmoo dhiiraa akka ta'u taasisa. Ilmoo dhiiraa ta'a jechuudha ilmoon uumamu. So ilaalchi sirrii hin taane kan hawaasni keenya qabu. Keessumattuu dubartiin takka ilmoo shamaraa malee hin deettu or dhiira malee hin deettu jedhamtee kan qeeqamtu hawaasa keenya keessatti dubartiidha. Garuu immoo saala ilmoo murteessuu keessatti gumaacha guddaa kan qabu eenyu abbaa. Because XY chromosome kan jiru eenyu bira abbaa bira. Ilaalchi kunis asumaan sirrachuu qabaa jechuudha. Zan bifa kanaan sanyiin kormaa fi sanyiin dubartii walitti dhufanii ilmoon akka uumamu ka taasisan. Egaa saayinsii bu'uuraa kana hamman erga hubannee booda itti aansuudhaan amaloota kiroomozoomii kanaa ilaalla. Kiroomozoomonni keessumattuu sanyii kormaa keessatti argaman kan XY jennuun kun amaloota garagaraa sadi yoo xiqqaate sadeen kana ilaaluun gaariidha. Waan itti aanu gaafa haasofnu hundi keenya hubannaa walitti dhiyaate akka horannuuf. Inni jalqabaa X kiroomozoom. Kiroomozoomii X kun hammi isaa kiroomozoomii Y yookaan yaafaan qabni gaafa ilaallu isaa guddaa ta'uun isaa immoo gaafa imalu suuta akka imalu taasisa. Akkuma beekamu sanyiin kormaa iddoo itti bu'e irraa bakka hanqaaquun bilchaatte jirtu sana gahuudhaaf daakuu isa barbaachisa, imala isa barbaachisaa jechuudha. Deemuu qaba. Deemsa sana keessatti guddinnii fi xiqqeenni saayizii kiroomozoomii kanaa dhiibbaa mataa ofii qaba. Impaaktii mataa ofii qaba. Kiroomozoom X saayiziin guddaadha. Suuta imala kan faana gaafa laalamu umrii dheeraa jiraata. Dhiheessa keenya yeroo darbee keessumattuu maloota ittisa ulfaa keessatti sanyiin dhiiraa qaama dubartii keessa guyyoota 5 turuu akka danda'u himnee jirra. Guyyoota 5 kan turu kiroomozoom X kanaa jechuudha.
guyyoota shiyoo xiqqaatti guyyoota 5 turuu danda'a. Sanyiin kormaa qaama dubartii keessa guyyoota 5 turuu danda'u kun specifically X chromosome kana. Gama kaaniin Y chromosome gaafa laallu saayiziin isaa X faana wal bira qabamee gaafa laalamu xiqqaadha. Xiqqaa ta'uun kun immoo saffisaan akka imalu isa taasisa. Kana malees umrii gabaabaa jiraata. X faana gaafa laallu umrii gabaabaa jiraata. Yoo akkam guddate guyyoota 3 jiraata. Qorannoon tokko guyyoota 1 haga 2 jira. Amaloota bu'uuraa kana qabannee akkamitti yeroo barbaannutti kiromozoomiin nuti barbaannu kan shamara uumuuf sababa ta'u akkamitti akka wal argu goona. Inni dhiira barbaadu immoo kiromozoomiin akka dhiirri uumamu taasisu akkamitti akka wal argatu goona, akka walitti dhufan goona. Isa jedhu itti aansanii ilaallaa jechuudha. Haqiiqaa kan beeku Rabbi. Akeeka saayinsiitiin qabxiilee 2 murteessoon ilmoo yeroo barbaannutti ilmoo barbaannu argachuu keessatti gumaacha olaanaa qabu. Inni jalqaba yeroo. Egaa akkuma jalqaba irratti jenne haati takka ulfaa'uudhaaf sanyiin kormaa fi sanyiin dubartii walitti dhufuu qaba. Yeroo sirriitti. Yeroo sirriitti tarkaanfiin sirrii fudhatamuu qaba jechuudha. Ulfaa'uudhaaf. Yeroon gama tokkoon yeroo haati sun itti ulfaa'uudhaaf qophii taatu ta'uu qaba. Gama biraatiin ammoo yeroo haati sun ulfaa'uudhaaf itti qophii taatu sanatti sanyiin kormaa dhaqqabuu qaba jechuudha. Inni kun waan bu'uuraati. Yeroo kana keessatti yeroo haati sun itti ulfaa'uudhaaf qophii taatu akkamitti beeyna wanni jedhu waan ijoo. Dhiheessa keenya darbe keessatti ilaallee jirra. Maloota ittisa ulfaa'isa uumamaa keessatti. Haati takka yeroo kam ulfaa'uudhaaf qophiitti taati. Namni viidiyoo sana ilaalin deebi'ee akka ilaalu asuma hin affeera. Fakkeenyaaf haati marsaan isii marsaa dhaabbataa ta'e. Marsaan isii marsaa dhaabbataa ta'e ji'a ji'aan yeroo wal fakkaatu marsaan kan itti dhufu taate or like guyyaa 28 or 26 or 30 yeroo cufu akka ta'u yoo taate marsaa dhaabbataa jennaan. Warri marsaa akkanaa qaban guyyaa marsaa isaanii kadhumaa irraa 14 hir'isuudhaan yeroo ovulation isaaniitti beeku. Ovulation jechuun yeroo hanqaaquun bilchaatti ovarii keessaa gara ujummoo gadaamessatti baatee sanyii kormaa itti eegdu jechuudha. Sa'aatii 24 qofa turti. So critically eeguun barbaachisaa. Hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Then guyyaa ovulation sana erga beeknee uumama kiroomozoomota kanaa laallee jirra. Fakkeenyaaf haati marsaan isii guyyaa 28 taate 28 irraa 14 gaafa hir'iftu 14 argatti. Guyyaan 14ffaa guyyaa itti ovulationiin itti dhufuudha jechuu haadha tanaaf. Guyyaa ovulationiiti jechuu. Guyyaa itti hanqaaquun bilchaatte ovarii keessaa gara ujummoo gadaamessatti itti baatuudha jechuu guyyaan 14ffaan kun. Then gaafa kana namni kun ilmoo dhiiraa barbaada taanaan specifically guyyaa kanatti yoo qunnamtii gaggeessu taate kallattii dhalli ilmoo dhiiraa argachuu danda'a. Like haala garaagaraatiin namoonni jireenyi isaanii gargar ta'e sababa hojiitiin haa ta'u sababa garaagaraatiin namoonni wal faana yeroo dheeraaf turuu hin dandeenye haala kamiin waan kana compensate gochuu danda'u. Keessumattuu namoonni shamara barbaadan guyyaa ovulationii kana dursanii guyyaa 4 yookiin 5 dursanii qunnamtii yoo ka godhan taate yoo ka taasisan taate carraan isaan ilmoo shamaraa argachuudhaaf baay'ee guddaadha. Maaliifii fakkeenyaaf ovulationiin guyyaa 14 jennee jirra. Isaan kan qunnamtii taasisan gaafa 10 yoo ka taatu taate ovulationii sana guyyaa 5 dursanii qunnamtii yoo ka taasisan taate gidduu kanatti chromosome Y maximum guyyoota 3 ture jennee jira. Gaafa 10ffaa hin jira, gaafa 11ffaa hin jira, gaafa 12ffaa hin du'a. Chromosoomiin bilisummaadhaan dhayitee hanqaaquu bilchaatti sana fertilize gootutami X chromosome. Hanqaaquu bilchaatti keessa maaltu jira jennee jirra? Chromosome X tu jira. Then chromosoomiin wal argatan maal ta'u? XX chromosome ta'u. Yeroo kana kan uumamu maali? Shamara. Shamara ta'a jechuudha. Gaafa 11ffaa yoo ka taasisan taate hoo. Gaafa 11ffaa chromosoomiin lachuun ni jiru. Gaafa 12ffaa lachuun ni jiru. Gaafa 13ffaa ni jiru. Garuu gaafa 13ffaa X chromosome Y chromosome ni obbaafataa jechuudha ni du'a. Again X chromosome bilisummaadhaan dhayitee fertilize gooti. Yoo shamara barbaadan guyyaa ovulationii sana guyyoota 4 yookiin 5 dursanii qunnamtii taasisuun barbaachisaa jechuudha. Adada guyyaan ovulationii
guyyaa ovulationitti dhihaatuun qunnamtiin adada guyyaa ovulationitti dhihaatuun carraan dhiirri uumamuudha guddaadha. Keessumattuu guyyaa tokko yookaan lama qofa dursanii yookaan qunnamtii taasisan taate carraan dhiira argachuu guddaa. Irra caalatti namni dhiira barbaadu irra caalatti namni dhiira barbaadu qunnamtii taasisuu kan qabu guyyaa ovulationii sana yoo ta'e ni filatama. Parsantaa guddaa shakkii malee dhiira argachuu danda'a jechuudha. Guyyaa 14ffaa sana jechuun innocence haadha ovulationiin isii marsaan isii guyyaa 28 ta'ee tanaaf gaafa 14ffaa sana guyyaa ovulationiiti. Guyyaa ovulationii sana qunnamtiin taasifamu taanaan irra caalatti carraan ilmoo dhiiraa argachuu baay'ee guddaa. Maaliif? Kiroomozoomonni sunniin lamaan hanqaaquu bilchaate sana bira gahuudhaaf wal dorgomu. Dorgommii keessatti Y kiroomozoom inni uumamuu ilmoo dhiiratiif sababa ta'u kun saffisaan imala jennee jirra. Okay? Dura gahaa jechuudha. Yoo qunnamtiin kan dura taasifamu taate osoo ovulationiin hin gaggeeffamin osoo hanqaaquun bilchaattee ujummoo gadaamessaa keessatti hin bahin ujummoo gadaamessaa keessa hin gahin qunnamtiin kan gaggeeffamu yoo taate keessumattuu guyyoota 2-3 caalaa ka turtu yoo taate qunnamtiin gaggeeffame guyyoota 2-3 caalaa ka turtu yoo taate kiroomozoomni ilmoon dhiiraa akka uumamuuf gumaacha olaanaa qabu kiroomozoom Y inni jenneen ni du'a. Kanaaf guyyoota 5 turuu ka danda'u kiroomozoom X isa uumamuu ilmoo shamaraatiif sababa ta'uudha jechuudha. So adada guyyaan qunnamtiitii fi guyyaan ovulationii addaan fagaatuun keessumattuu guyyaa 5 guyyaa 4 kan addaan fagaatuun carraan shamara argachuudha ol qaba. Adada guyyaan ovulationiitii fi guyyaan qunnamtii walitti dhihaatuun carraan dhiira argachuudha ol qaba. Asirratti wanni beekamuu qabu. Namni shamara barbaadu guyyaa ovulationii dursee guyyoota 4 yookaan 5 qunnamtii taasiseera yoo ta'e gidduudhaan hamma ovulationiin tarutti itti deebi'uun qabu. Itti deebi'a taanaan fresh Y kiroomozoomii dorgomaa ta'e dhufaa jechuudha. So saffisaan isa caalaa dursee dhaqee fertilize godha. Kan uumamu ilmoo dhiiraa ta'a jechuudha. Kanaafuu warri akkasitti shamara barbaadan dursuudhaan gaafa haadha ovulationiin isii guyyaa 14ffaa ta'eef guyyaa 10ffaa yookaan 11ffaa qunnamtii taasisuudhaan akkasitti carraa ilmoo shamaraa argachuudha bal'isuun hin danda'ama. Warri kun immoo maximum ovulationii dura guyyaa 1 yookaan 2 dursanii yookaan ammoo irra caalatti kan filatamu guyyaa ovulationii san yoo qunnamtii taasisan carraan dhiira argachuu isaanii akkasumatti ol ka'aa jedha saayinsii haqiiqaa kan beeku rabbi. Qabxiin lammataa waa'ee soorataati. Waa'een soorataa gaa yeroo haati ulfooftu qofa osoo hin taane ulfaa'uu dura keessumattuu preconception care kan jennuun dhiheessa waa'ee fayyaa sirna wal hormaataa dhiheenya kana eegalle keessatti jalqaba irratti kan dhiheessine dhimma preconception care kana takkaahu qophaa'ummaa qorannoo ulfa dura taasifamu. Isa sanas namni ilaalin viidiyoo sana deemee ilaaluu danda'a. Achirratti wantoota ilaalamuu qaban keessaa wantoota xiinxallamuu fi madaalamuu qaban keessaa inni ijoon haala fayyaa waliigalaatii fi haala soorata haadha sanaati. Because haalli haati sun gama cufaan keessa jirtu, gama soorataatiin dabalatee keessa jirtu, akkaataa itti isiin gara ulfaa itti dhuftuu fi haala ulfa keessa itti turtu akkasumas akkamitti akka ulfa keessaa itti baatu murteessuu keessatti shoora olaanaa qaba. So waa'een soorataa waa'ee ijooti. Asirrattis ilmoo barbaannu argachuu keessatti keessumattuu warri ilmoo dhiiraa barbaadu wantoota armaan gadii kana gochuu qabu soorataa wal qabate. Akka waliigalatti hundumaafuu ni fayyada. Irra caalatti garuu recommend kan ta'u guyyoota 90 haati sun ulfaa'uu dura jirtu takkaawu ji'oota 3 ulfaa'uu dura jirtu sana keessatti soorata armaan gadii kanarratti osoo xiyyeeffatamee irra caalatti haala mijeessaaf kiroomozoom waa'ee isa uumamuu ilmoo dhiiratiif gumaachuu sanaaf haala mijeessa. Akkuma beekamu qaamni hormaata dubartii qulqullummaa fi fayyummaa isaa akka eeggatuuf jecha uumamaan asiidummaa qaba. Qabiyyeen asiidummaa qaama hormaata dubartii kun sanyiin kormaa keessumaayyuu immoo Y kiroomozoom sun yeroo hedduu akka guggufatu hojii isaarraa akka guggufatu isa taasisa. Ergama itti kenname sirnaan akka hin baane umriin isaas hamma tokko akka gabaabbatu isa taasisaa jechuudha.
So haati ilmoo dhiiraa argachuu barbaadu takka maatiin ilmoo dhiiraa argachuu barbaadu waan asiidummaa kan hamma tokko hir'isu waan environmentii mijataa sanyii kormaa kanaaf uumu Y chromosome kanaaf uumu irratti xiyyeeffachuu qabu. Keessumattuu soorata qabiyyee kaalshiyeemii, soodiyem, pootaasiyem qabu irratti xiyyeeffachuun soorachuun sanyii kormaa kanaaf hamma tokko naannoo mijataa uumuu keessatti gumaacha olaanaa qabu. Qabiyyeen kunniin kan keessatti argaman keessumattuu kaalshiyeem fakkeenyaaf muuza keessatti sirnaan argama. Okay. Alkaline environment pH isaa akka ol ka'u wanni barbaadame pH isaa hamma tokko akka ol ka'udha. Asiidummaan sun hamma tokko akka hir'atudha jechuudha. So qabiyyee wantoota akka amma jennee kaalshiyeem, pootaashiyeem, soodiyem wantoota kanneen soorata kanneen kana qaban irratti xiyyeeffachuun gaarii. Muuzni wantoonni akka appilii, foon diimaa, even boqqolloo shaayii isa jennuun boqqolloo diimaa san sooranni kunniin wantoota kana hamma tokko of keessaa qabu waan ta'eef naannoo mijataa uumuu keessatti environmentii mijataa uumuu keessatti gumaacha mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaafuu yoo xiqqaate ji'oota 3 ulfaa'uu dura jiru haati takka ulfaa'uu dursee ji'oota 3 jiran keessatti sooratoota kanneen irratti osoo xiyyeeffatanii sooratoota qabiyyee wantoota amma jennee kana qaban irratti osoo xiyyeeffatanii irra caalatti carraa ilmoo dhiiraa argachuudha ol kaasaa jechuudha. Egaa gama biraatiin qorannooleen garaagaraa kan agarsiisan wantoonni biraas jiru isa sana safuun hawaasa keenyaa asirratti akka dubbannu hayyamu warri dhimma kana gadi fageenyaan beekuu barbaadan akkasumas itti fayyadamtanii ilaaluu barbaadan gama bilbilaatinis gama iimeelii kennanis ergaa nuun gahuu dandeessu akkasumas viidiyoolee darbanis ilaaluu dandeessu. Chaanaalii keenya subscribe godhaa irraa fayyadamaa. Dhimmoota kanneen kana irratti namni odeeffannoo dabalataa barbaadu karaa bilbila keenyaa karaa iimeeliitiin ergaa barbaadu gahuu danda'a. Wanti fanta yoo jiraate gaafii nuun gahaa yaada keessan nuun gahaa. Kan har'aa asuma irratti xumurraa chaanaalii keenya subscribe godhaa irraa fayyadamaa.